Qooda keenya tahee jedhaa jiraachuun akkataa nu dhabnee garaa nu gubachuun ammattuu dadhabnee baafannee himachuun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan jirra jirtu akkam fayyaa keessanii nagaa qabdanii baga jiraattan isiniin jedha. Seenaa wayii seenaa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadhe. Seenaan kunillee seenaa mucayyoo takkaati jechuudha. Garuu rabbi rahmata isii haa godhu karaa fuula rabbii kiramtee jirti jechuudha. Rabbi rahmata isii haa godhu ka jiruun duniyaa tuni gasmaraa miti jechuudha. Dhugaa rabbii jiruun duniyaa waa xiqqoodha. Waa xiqqishuudha. Namni kalee wajjin haasofte har'a hin jiru. Namni kalee wajjin nyaatte har'a hin jiru. Namni kalee nagaa wal gaafattee wal argite har'a hin jiru. Boru yookiin nuti hin jirru. Maaltu beeka? Kanaaf seenaa garaa nama nyaatu jechuudha. Mucayyoo sanii bakka hedduu tokko wal jaalannaa rabbi rahmata isii haa godhu. Hedduu tokko wal jaalannaa mucayyoo sanii jechuudha. Sirriitti yaaliin nuti jechuudha wajjin karoorri nuti wajjin karoorsine karoora ajaa'ibaati jechuudha. Karoora ajaa'ibaati. Dhugaa rabbii karoora ajaa'ibaa maal jennee waliin jechuudha. Mucayyoo sun hedduu wal jaalanna waan ta'eef namni hiriyaa ofii wajjin waan hin taane hin qabu jechuudha. Garuu hatta mucayyoon sun maal naan jetti sanitti fakkaate yeroo galle jetti. Yeroo galle. Dhugaa rabbii ani wanti asirratti isinii dhaamu barbaade yaada keessan ka fuulduraa kana jechuudha. Ufitti hin dheeressina. Boru akkana goona, boru akkas goona ka jennu kana yookiin boru hin jirre yookiin biyyee jala jirre hin jiru jechuudha. Kanaaf waan har'a dalagattanii har'a harkaa qabdan har'a nyaadhaa har'a dhugaa har'a itti fayyadamaa fixaa jechuun kaayyoo borullee osoma qabdanu biraa akka malee hin ta'inaa jechuu barbaadetti. Nyaadhaa fi xallee jennaaniin waan dalagattaniitiin hin jettan birrii harkaa qabdan muluu alaan baatanii chakkaachaytaniitiin iskiriimii fi asiirratti hin fixina. Ani waan isiniin jechuu barbaade maal inni isinitti fakkaate bakka akka malee biraan ta'ina yoo isin dhukkube na harkaa baddee akkamitti haakimii dhaqaa na harkaa irratti akkam ta'a hin jedhina haakimii dhaqaa ulaalchisa takka. Ammallee waan tokko yoo hawwitan jechuudha bitadha. Itti fayyadama. Haadha abbaan keessa yoo rakkatanii isin gaafatan ergaa fi na harkaa irratti akkamitti haadha abbaa keessa yaadadha. Warri rabbiin duniyaa tanarra haadha abbaa keessan jiraachise jechuudha. Rabbiin ammallee umurii isaanii haa dheeressu warra akiraman immoo rabbiin inshaallah rahmata isaanii haa godhu. Kanaaf waa'ee mucattii sanitti deebi'a. Mucayyoon suni maal jettee isinitti fakkaate? Ijoollee 4 qabdi. Ijoollee tiyyaa akkana godhe, ijoollee tiyyaa akkana godha, ijoollee tiyyaa akkana godha jette. Yaa Rabbi hin dhaqqabdaa xayyib hin goota. Abshirii jedhaanaan kalaas miyaati maan na gorsita, miyaati maan na goota osoo otoo jettu mucattiin suni baqa ilmaan tiyya tana jetti ilmaan tiyya akkana godhaa fi kaan timirtii kennee kaan kana godhee kaan timirtii kennee kutaa hunda kurnanu kutaa 12 xumursiise haga silaa isaan baratan mallaqallee haa ta'u barsiise isaaniif jiraadha isaaniif du'a jetti. Walaakin jarri har'aa duniyaa warra jiranii waan taane isiin garuu kuttee jirti jechuudha gara ganda akira. Amma mucattii tanaanii wal gorsina nama gaarii dhallee jechuudha. Bakka ati boruu kenna hin beeynu tasgabbaa'ii jedhaan jechuudha. Tasgabbaa'uu wayyaa tasgabbaa'ii jedhaan. Isiin immootu maal jechuun nama karoora karoorfate itti gaya. Karoora karoorfachuun wanni nama dorgaa hin jiran hin karoorfannetti. Hatta makiinallee walitti binna jennee ammallee keessa tarree manallee wal biratti ijaaranna jennee waa hunda kana jechuudha. Waliin mari'annee waliin karoorsine jechuudha. Garuu rabbiin namaa karoorse malee ta namaa hin taatu abadan hin taatu jechuudha. Kun dhugaadha. Garuu mucattiin sun osoma akkasitti
Zoma akkasitti ilmaan tiyya jettu dhukkubsatte jechuudha. Dhukkubsatte akkuma coggaarraa kanallee godhee bakka jismeesii kana qal'isee bakka adda dumaani laafoo eegalte mucayyoon tuni eegas immoo jiruma duniyaa tanaa akka yoo dura karoorfatte san irratti dhiifte bakka lash jette jechuudha. Jidduun dhibamtee eegasillee wayyooyte. Ka wayyooyte kanallee dalagamatti deebite. Dalagama kana dalaydee birrii mergiti. Birrii maantone huma takkan seentu. Ani warra jalaa balleessa nama isiin itti ergitu jalaa balleessa waan hin galle jechuudha. Ufii hin godha jetti. Ufii birriin takka lafa hin jirtu. Ufii isiin dalagaan dhiifte. Jarana nama kasaaraatti illee rabbi isin hin qabin inshaallah. Warri abbaa warraa qabdanillee abbaa warraa aqlii qabu ka sammuu qabu rabbi isinitti haa qabu. Ka dalagaan har'a isiin dalaydu tuni boru na fayyaddi ilmaan tiyya fayyaddi jedhu. Kana duriyyee kasaaraa shiishaa fi sijaaraa olii gadi ofu caatiin maraachite osoo hin ta'in jaran ka sammuu qabu ka halqiin isaa dalaydu ka sammuun isaa dalaydu ka boru wanni mucattiin tun dalaydu mucayyoon tun wanni biyyaa baateef numa jijjiiruufi nu jijjiiruu biyyaa baate wajjumaan jijjiiramna jedhe akka osoo akka dubartii yaaddotti dhiirti yaade jaran biyyi teenya yoona bakkeen marxisiitu akka finfinnee biyyi tolchisanitti bareedde jechuudha. Bar mannummaan silaa ijoolleen teenya ijoolleen shamarranii warri biyyaa bahan ijaaran kun silaa miraaya fakkaata jechuudha dhugaa rabbi. Fooqirraan ijaaruu dandeetti durbiteen. Garuu warra birrii asii achitti ergantu liqim caati wallaahi dhugaa rabbi nama jibbisiisa jechuudha keessatti bakka asii achitti ergitaami hin ergita akka waan birrii tana walitti mareetuma liqimsuutti odoo wayyinuu hin bin a'uudhu billaahi rabbii nama akkasii isinirraa haa qabu ijoole hunda keessanuu rabbi isinirraa haa qabu amiin jedha. Bakka mucattiin tun amma hakira lafaa dadhabde haakimii dhaqi jedhaana. Wanni ani kaaseef maayini maallaqa keessa yoo isin dhukkube haakimiin dhaqaa kulaalchisa. Maaliifuu akkanumatti biraa taran jechuudha. Isin eegale biraa taran. Mucayyoon suni akka taatee mana ijaarte mana kana ijaarte akka ajaa'ibaatitti elliin beeytaniimi elli ijaartee jirti ulaagaalee akka taate sanuu mallaqni isii silaa mana san ijaaree makiinallee bita akka isin dalee jechuudha. Waggaa dheeraa as keessa jirtu waan taate mucayyoon sun na dura waggaa meeqa torba biyya kana keessa jirtu jechuudha. Ka umriin biyya namaa kana keessatti bakka akka malee wallaahi lazim dalagaa biyya namaa keessatti irraa dhume jechuudha. Rabbi rahmataa godhu. Maal isinitti fakkaate? Haakimii dhaquu diddi fachume. Fachu tanaan saniin cufa tanaan cufa dhumaa jettu. Akkasitti dhibamtee haakimii daftee of hin dhaqqabne eegas obboleettiin teenya tuni hedduu tokko waan nama gaddisiisu dhibee hamaa keessatti kufte garuu mana ijaartee jirti ilmaan hin qabdu asitti hin dhukkubsatte eegas isiin dhukkubsatte yennaan karaasii hin gala jetteeni achumatti hubadadii wanti qonnu hafee jira kanatti guuttannaa jedheen abbaan mana. Akkana mucayyoon tuni asuma keessatti tuma dibamtu maakimii dhayxee akka taatee akkasitti yaazallee rabbitti dhufe hin duute yoo jettu inni gaafa kaanii bakka akka tahanii hiriyoonni kan namni hundi walitti wanni jedhee reefa biyya galchanii biyyattii hin awwaalamtee osoo torbaan hin gahin habibti mana isii keessatti jarana waan garaa nama gubu jechuudha. Mana isii keessatti mana sanuu osoo haadha abbaa isiitti kenne hoo wanni irraa qabu jiran hin jiru. Isitu ifaajee isiiti akkamitti intala biraa qulluc jedheetuma intaluma biraa fidee itti wal seensisa. Ifaajeen kun ifaajee nuti warra isiitii qoodamuu hin qabu warri isii irraa argachuu hin qabu bari isii dalagee baqaanii waliigaltee kiyyaan
waliigaltee kiyya kanaaf itti oolaa isiniin jedha mallaqa itti oolaa yoo duutan firri keessanillee ittiin oolu rabbi immoo umurii isin haa dheerisu. Kanaafi achi eegasii intala biraa quccum godhe keessa galchee abboo maaliif keessa galchita? Ifaajee intala kennati akkamitti akkana jedhanii obboleeyyan isii lolanii tirtiranii garana fiiganii garas fiiganii manni maqaa isaatiin jira wanti hundi maqaa isaatiin jira seerri akkam haasofta jedheen obboleeyyan isiitiin jedhu isinii galee aqleeffadhaame mee dhugaa rabbii keessatti gadi ilaala seerri maal jedheen hunoo maqaan kaisaati kaisiiti miti maqaan kaisaati wanni marti kaisaati online gubbara gagali maqaan kaisaati amma bakka eegasii bismillahirrahmanirrahiim sila akkamiyyuu maal jechuudha waan jedhu bakka hedduu tokko namni hundi aaree amma kunoo keessatti ilma tokko argatee jira jechuudha. Intaluma biraa fide maaluma isiin ijaarte keessatti maaluma isiin ijaarte garaan na nadhiisaa dubbachuu hin danda'u dhugaa rabbi waan oddoo haadha abbaa isii irraa qoode oddoo lafa sana oddoo mana sanuu gurgure mana sun miliyoona 2-3 bita jechuudha. Miliyoona 3 yoo gurgure miliyoona 1,500,000 osoo haadha isiitii kenne miliyoona 1,500,000 osoo ofii fudhatee jaran waan nama gammachiisu silaa isiin tarte isiin haa tartu ahlimmaan isii todo duniyaa tanarratti itti oole warri isii oduu itti oole das nama jedha jechuudha. Isinii galee waan akkanaatu jira warri jaarsa nagayaa qabdan rabbiin inshaallah nagahan walitti isin hararu warri jaarsa hambuluk godhu qabdan birri hambuluk asii achitti gaa ergitanii birri maaltu jira aboo birri san maaliin goote waan inni godhen hin jiru waan inni godhen kalaa manatti hin dheeressin aloo ni turkiin hin dhageessisu ni turkii hasbun waan akkasiitiin kanaafuu obboleeyyan teessan irratti illee hin dheeressu waan akkasiiti. Kanaafi namni kuni waan qabu woo dhibame haakimiin dhaqu maal barattan asirraa waan isin barachuu qabdan namni kun yoo gara ganda akiraa deeme wanni dalagate hundi fanaa'a jechuun ni baddi maaliifuu kalas jechuudha. Oma hundaafu rabbi isin haalaafis obboleeyyanti warri akkaawuntii keessan irra kaayattanii biduun faayidaa asii yoo galtanii hin jettan wanni muluun qaala'ee irra ol taree birriin teessumaan seentu warri akkaawuntii irra kaayattan warri ammallee namarratti ergattan namni muculuq godhee isin jalaa fedhe jara maal ifalli maali abboo ana mataana dhukkuba'anii dubbadhu yoo makalas